Dunga tukuni tokkoon isaa sin fuudhu jedhe ishee kamiini biroo. Fuutanii isin marti keessa warri haadha faatee akkasitti dhungattan namni fuudhee jira. Isinii miti warri fuudhee biyya kanarraa fidee galgalaa ganama akka waan jaalalle haadha faatee maraachee luka isaa samii os saqqalee yookaan gaaras saqqalee yookaan achis saqqalee hudduu isaa gara na gargalchee mataan na dhukkubeedhee mataa qabatee jaalalle haadha faatee laphee na qabeedhee duwida na qabe jedhee safaaxaa ture. Akkana isii garagalle fuudhee mana isaa fidee mana isaa ol galchee jilbiiffatee akka jaartiititti ilaalala fakkeessaa isaa mee ilaala. Jilbiiffatee wanta hin jedhu kun dhugaa moo soba komantii barreessa. Dhugaa miti kun Oromoo. Kuni dhugaadha moo soba ilmaan arsee barreessi komantii jalatti. Hamzaan haadha faatee mana isaa fidee jilbiiffatee abaaboo itti kenne moo itti hin kennin. Wallaahi yoo an sobe rabbiin na arga. Ani ammoo quuxoo takka hin qabu. Namni giiftii naa kennullee hin jiru. Takkaa giiftii teessan abaaboo takkaaf jecha dhugaa dubbachuu hin dhiibne. Naga tiktokii kana keessa dhufe. Itti cabsa gaafa barbaade. Abbaa sirrii hin jirre. Waan arge hunda itti cabsa. Ani Ahmad Cululleedha. Dhugarraa akkanan dabu. Jaalattus jibbitus komantii kana barreessa. Hamzaan haadha faatee mana isaa fidee jilbiiffatee abaaboo itti kenne moo itti hin kennine. Har'a ammoo isii dhiisee aashitti barbaadee mucattii tanarratti jaalalli bareechi. Hudduun isaa marti jaalalli oo'e. Maalitti beeka waa'ee jaalalaa kuni? Sitti Hamzaa dhagayan. Aashitti fuudhuu miti intala arsii takka fuudhuudhaaf. Waan hagaarraatitti dalayte. Guutuu si gaafata. Hin dandeessu dhugaa siif himaa fuutee hin dandeessu. Yoo dhiira taate gabbarii fuudhi. Mee waanuman shamarran arsee taate yuun baratta. Yoo dhiira taate ati gabbarii fuudhi. Ani akka Ahmad Cululleetitti rakkina takkaayyuun qabu. Garuu shamarran ati miidiyaa irratti hudduu ittiin ergitee foloo ittiin horachuudhaaf jecha hudduu kee ittiin safaaxu amma booda hin jirtu. Wallaahi billaa hunda isiitu anatu itti hima. Ilmaan arsee keessattuu laala dhageeffadha. Ani bakka isin arsii baale jettan san keessa hin jiru. Tabaalee dhalattes ta arsii dhalattes ilmaan arseeti. Hundi isiitu takka. Barbaadanii maqaa isin balleessuudhaaf dalagamaa jira. Istiraateejii cilaanni ittiin ilmaan arsee cabsuudhaaf hojjechaa jiru keessaa tokko Hamzaadha kan uummata keenyarraa dadhabe. Dhaabadhu yoo barbaadde shamara barbaadde fuudhi. Bakka feete deemu. Oromiyaa keessaa hin dhabamte shamarri. Hin dhabamte shamarri biraa obboleessa kiyya. Ilmaan arsii tana shamara arsii malee ijjitee ta biraa sin agartu. Takaleessa jaaladhe jettee hudduu irbaa baatee maqaa isii nyaatte ulamaa'iin marti itti duulanii diqqaa guddaan itti duulee sheekolee meeqaa wallolte haati faatee sababa kee yaabata durriyyee. Durriyyee ka rabbiin jireenya isaarraa fuudhe waa'ee jireenya namaa balleessuudhaaf deemu. Sababa keetii miti haati faatee sheekolee mara ka arrabsite. Amma ammoo dhufte ashitti janajjanuu jammarte. Yaabata fikiranya. Maalitiin majjakatte moo ijoollee shamarranii barbaade obboleessa kiyya yoo barbaade shamarri guuttee jirti. Shamara naannoo keetii fuudhi. Ta aadaa keetii ta safuu kee beektu ta walii galtan fuudhi. Dhiisi shamarran kenna bakka. Fuudhaallee hin jirtu hin dandeessullee sitti Hamzaa. Jaalattee jibbitee ilmaan arsee fuudhuu hin dandeessu. Gonkuman dandeessu. Osoo dandeessee haadhuma faatee fuudha turte. Tuniinumaa hin dandeessu ta amma olii ga'uufaa jirtu tana. Waan umrii kee guutuu dalayte. Sanittu iyyuu keessaa bahuu hin dandeessu. Anatu sitti hima. Si galee dhugaa hin jiru kanuma. Obsillee haga qaba. Irra deebitee osoo nu laallu badiin dalaytu. Ani ittuma hima. Shamarran arsii natti aartanii dhiistanii dhugaa hin jiru kanuma. Isinitti taphatanii isin gatuu barbaadan. Namni isinif fayyadamaa jiru hin jiru obboleeyyan kiyya. Ofiin hin taphatina. Ofiin gowwoomsina yaa shamarran ta'in. Isin nuuf qaaliidha. Isin nuuf warqiidha. Waa'ee keessan beeka. Nutu waa'ee intala arsii beeka. Nutu waa'ee shamarran arsii beeka. Isin nuuf qaaliidha. Isin nuuf warqiidha. Kanaaf jecha hiddilibsii 500 600 yoo gaafatan gabbarree fuuna hin beeyna waan ta'eef waa'ee ijoollee kennaa. Warri waa'ee keessan hin beeyne miidiyaa irratti isin baase diqqaa guddaa isin dhungachiise warra magaalaa san keessa jiru hunda isinitti waamee isin dhungachiise booda isin gataa jira. Maqaa isin balleesse. Namni nama jaalatu akkamitti dargaggeessa 1000 waamee nama dhungachiisa. Irratti maa waraaf darreeshi dhugama shamarran arsiitti yaaddanii dhugama shamara jaalatu takkaaf yaadde maaltu miidiyaa irra baasuu si barbaachise. Kanaaf ijoolleen shamarranii akka waliigalaatitti wanta naasaa kun jiru kun shamarran hundaayyuu ni fayyada. Garuu
namni itti taphataa jiran shamarran Arseeti. Namni itti taphataa jiran adda durummaadhaan itti ashoofaa jiran shamarran Arseeti. Maccawwachaan ta'inaa durriyyeedhaaf. Hamilee keessan gadi hin buusina. Sharafa keessan gadi hin buusina. Maalummaa keessan gadi hin buusina. Kabajaa keessan gadi hin buusina. Aadaa keessan gadi hin buusina. Abboota keessanitti kabajaa godha. Hawwoota keessanitti kabajaa godha. Nuti marti obboleeyyan waliin dhalanne. Kanaaf hin dogoggorina. Namni isin fuudhuu barbaadu miidiyaa irratti isinitti hin sirbu. Dhugaa isinitti himaa. Kanaaf jecha hin dogoggorina. Isinitti hajame taanaan abbaa sitti hajamu san qofa si dhungachuu qaba. Sanuyyuu eega nikaa si hidhate booda. Eega abbaa fi haadha keetii walii galee nikaa si hidhate ulaagaa barbaachisu booda si dhungachuudha qaba. Saniin gara kaanitti shamarran teenna shawwadamina isin. Bar warrummaan shaarmuxaa jedhaniin kun warrummaan shaarmuxaa jedhanii shallemmaan kunillee birriidhaan fayyadamanii bar mallaqa fudhatanii bar. Mallaqa fudhatanii bar. Si galte? Mallaqa fudhattee itti fayyadamta malee tola itti fayyadamuu hin dandeettu. Hatta warruma shaarmuxaa jedhaniin kan. Isin ammoo bilaashatti isinitti taphatan. Dubaay irraa kaasanii Itoophiyaa isin galchanii, Itoophiyaa irraa kaasanii Kaayiroo isin fidanii, dargaggeessa Kaayiroo jiru hunda isin dhungachiisanii, mana ofii isin geessanii jilbiifatanii abaaboo isin kennanii gaafa kaanii an itti najamu jaan harreedhaati. Maaliif maqaa maatii keetii nyaatta? Maatiin keessan osoo miidiyaa fayyadamanii maal jedhan kana salphina kana. Abbaa fi haati keessan osoo sooshaal miidiyaa nu fayyadamnu kana abbaan si dhalche haati teessa si dhalte argite maaltu si dhagaamasi simmeetii akkamittu maatii keetti dhagaama abbaan kee ufajjeessa bar abbaan keetu shaafannifatee uffanni isaa bar kana beeyta maatii keessaniif yaaddanii isin namni nu arguun jiru jettanii miidiyaan tole durriyyeen fuutee mana isin fiddee jilbiifattee abaaboo isin kennitee akka waan niititti hindii laaltee fiilmii addunyaa laaltee jilbiifattee abaaboo si kennitee gaafa kaanii sitti najamu siin jetti. Maalumatu sin dhibe yaa shamarran teenna. Shamarran biraa tamtu kana godhate. Mee shamarran kutaa biraa kan mana ofii galchanii akka niititti abaaboo itti kennan. Hin jirtu shamarri shaarmuxaan ilmaan Arsee keessa gonkuma neevar hin jirtu. An takkaan agarre dhugaa isinitti himaan. Shamarran Arsee keessa shamara shaarmuxinnaa hojjettu takka argeen beeku. Kana boodas arguu hin barbaadu. Abbaan fedhe fuudhee mana si geessee jilbiifatee abaaboo si kennee akka barbaadetti isa wajjin fataa jettee gaafa kaanii allakkee uma takka walitti hin qabnu. Walitti hin qabdu. Maa cambitaree afaan keessa? Waa walitti hin qabdu. Maaliif mana kee fidda? Baay'ee na aarseera. Takaleessaa callifnaan tabiraatti dabaluu deema bar. Maal taatan isin ijoollee fayyaan qabdanii? Hamzaan haadha faatee callisnee dhiisnaan isii maqaa balleessee dirgim godhee xureessee diqqaa guddaa biratti salphise sheekolee hunda itti gadi yaase amma isii dhiisee aashittii jalqabe. Mee laalaa jiran. Mucaa baalagee nama kaayoo hin qabne nama safuu hin beekne kaayoo hin qabu safuu hin beeku hin salphatu waan kaleessa dalagirra. Dhiisi shamarran teennan jaalatin. Fuudhi yoo barbaadde shamarran guutte ollaa keetii shamarran abbeeraa keetii akaakayyuu keetii fuudhi dhiisi shamarran teenna hin janaajjaniin tapha yoo taate waliin taphadha geemii rakkoo takkaayyuu hin qabu garuu waa'ee jaalalaa shamara teenna takkatti akka hin kaafne amma booda hin barbaannu soddummaa kee soddummaa maaliiti kun abboo akka barbaade godhee ijoollee mana geessetti ashuufee lakkee nafaadha faatee homaa waliin hin qabnu homaa wajjin hin qabdu. Eenyutu si dhugaa jedhee fudhata kana. Ani hin fudhadhu akka kiyyatti dhugaa isinitti himaan. Tana janaajjanuuf akkas jedhaani bar. Aashitti janaajjanuuf lakkaaf dhafaatee wajjin wanni takkanatti hin jirani. Sitti hin jirani. Jilbiifattee gaafa abaaboo itti kennaa baate san haadha faatee malee namni hin jiru. Har'a isii shaartee aashitti malee namni hin jiru. Yaa rabbii kiyya jaalala isiitiin lafa argaa hin jirtu. Kijiba. Hin beeku waa'ee jaalala. Itti taphachuu ijoollee babbaree dalaalee ijoollee qalamii qabdu agartanii ta dhaabbata qabdu tana maqaa balleessuu hamilee isii cabsuu akkisii carraan hin baane bakka ijoollee mana haftu godhaa jira bar. Kuni pilaanii biraa isinif fakkaata. Dhugaa isinitti himaan shamarran hin dogoggorina. Shamara akka arge abbaan akka arge godhu namni itti fayyadamu hin jiru. Namni isin fuudhu hin jiru dhugaa isinitti himaan.
namni sin fuudhu hin jiru. Maaliif jennaan Hamzaatu itti taphateera bakka. Dargaggeessi tokko si fuudhu gaafa dhufe mucattii Hamzaan itti taphate fuunaa jedhan. Mucattii durriyyeen akka godhe fuunaa jedhan. Hamilee keessaniif maan hin obsine isin. Ofirraa fageessaa no. Badee matti jedhaani. Akkasitti carraa qabdan gara fuulduraatitti. Hamilee keessaniif zalaalamii akkanatti jettanii. Yaakii namni hamilee barbaada gara fuulduraatitti carraa barbaada heeruma barbaada. Garuu kanaaf jecha jalaa wal janaajjanuu nooma jiru. Yoo walii galtan isinii galtee dubbiin yoo walii galtanii rabbiin isinii laaffise waliin haasa'uun keessaa waan jiru. San booda yoo walii galtan maatii qabdi maatii keetiin ga'uudha qabda. Warra fuudhee calima jedhee harka si qabee mana si geessu kana aboon warra yoo maatiin keessan abbaa faati keessan tiktokii hin qabne nutu tiktokii qaba yaakiin obboleewwan keessanii. Nuti akkuma obboleewwan keenyaatitti sin laallabar. Maaliif akkana nu gootan? Maaliif waan hin taane nurra raawwattan? Numaan durriyyee kun warra sheekolee silaa diinaa rabbiitii fi dubartiin islaamaa akkana jedhan kanaa miti. Numaan durriyyee jedhaniin kun garaan nu dhukkubaa jira dhugaa isinitti hima. Obboleettii tiyya osoo waan akkasii isiin taatu argeena maaltu na dhagaya. An haati faatee anaaf obboleettii tiyya jedhee akkasii yaada. Dogoggora isirra dalagame ammoo shamara arsee takka irratti akka dabalamuun barbaaduan. Na jaalattanii na jibbitanii dhugaan jiru kanuma. Haga dandeenyuun gorsina bakka miidiyaa irratti bahee miidiyaadhaan fixama dubbiin. Wanti miidiyaan jalqabame miidiyaan dhumata. Hin callisina amma booda nam tokko. Warroomummaan nu taawaqiidha numaarra jettanillee itti hima. Namni fuudhuu barbaadu shamarran teenna walii galuu ni qaba. Jalqaba isiidhaan. Isiidhaan eega walii galee maatii isiititti bilbilee waan silaa maatiin gaafate gabbara lafa kaayee akka barbaadetti fuudhuu danda'a. Dirqama hin qabu. Nuti dhoorgaan jirru garuu shamarran akka barbaadanitti miidiyaa irra oofanii bakka barbaadan geessanii nama 100 dhungachiisan amma booda dhaga'uus hin barbaannu arguus hin barbaannu. Kadabre barumsa nu haa ta'u. Kadabre barumsa nu haa ta'u. Namoonni as jala jirtan ilmaan arsee diqqaa guddaan kee gurra kee keessa gurrii guuradhu waan ansi taasise kana dhageeffadhu. Ilmi rabbiin sammuu sii kenne. Ilmi rabbiin mataa sii kenne. Shamarran teenna gorsa. Jaalallu uma jiru jaran. Jaalalli akkanaan jiru garuu. Shamarri takka nama tokko jaalatti barra. Akkasii mi jiran hin sobe. Shamarri tokko nama takka jaalatti. Sanuuyyuu marattee jaalatti. Si galte? Sanuuyyuu marattee namni kun naa taya na horachuu danda'a. Jireenyi kiyya gara fuuldura akkami. Kana mara madaaltee itti seenti malee hop. Tiktokiin tole hop. Gaafa kaan inni foloo barbaada isiin barbaadu beeki. Foloo isaa ittiin sabaasabee view isaa ittiin sabaasabee gaafa kaanii lakkee waan akkasii keessan turre. Habiibi miidiyaadha kun. Miidiyaatu isinif fayyadamaa jira. Yoo miidiyaatti fayyadamuu hin barbaanne miidiyaa irraa gala. Isinii galtee dubbiin. Yoo miidiyaatti fayyadamuu hin barbaanne miidiyaatti fayyadamuu hin beekne miidiyaa isinif fayyadamaa jira. Wanni viidiyoon takka miidiyaa irra waraabamte salphinna. Waan gaariillee yoo darayde akkasumatti waan gaariidha. Kanaafi waan gaariidha. Kanaafi ora firoomsaa yoo waan itti isinii dabalu qabaate itti isinii haa qabu. Waan mormillee na haa mormu. Wallaahi ani arguun barbaadu shamarran teenna kanam takka dhungatu kanam takka cambu hin barbaadu. Firoomsaa assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa kam nagaa fayyaa. Jirta akkami nagaa? Baga jiraatte aboo maal emotional taatee akka maletti dubbachuu jirta. Waan baay'ee gaariidha. Gorsa baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf waan baay'ee. Wallaahi mina firoomsa na aarse gurbaan na aarse. Namni shamarranii taphachuun hin barbaadu. Ijoollee shamarranii hamilee jaraa qabaa jira Hamzaan. Hamilee jaraa osoo fuudhe maan fuutan jennuun ni beeki. Obboleettii teennaa waan ofitti fayyadamne tokko nama dhoorgitaati. Hin dhoorgitu. Garuu obboleettii tee maal loltaan firoomsa akka isiin gaafa mana godhatte gungummiin hin jirreef loltaan obboleettii tee. Abbaa warraa isiin akka isiin haala bareedaan jiraattu. Abbaa warraa isii gaafa isiin heerumte ati baalageedha. Ebaluun sun akka isii godhe itti duulaa bar hin arrabsa. Waan isiin kaleessa dalaydeen diqqeessa. Nuti kanaaf shamarran teenna namni biraa akka ittiin buune abbaa isii fuudhu malee jennee falminaa jechuudha. Namni baay'een gandummaan jedhu jiru. Na bira gandummaan hin jiru. Ani gandummaan beeku. Garuu tapha shamarraniin taphatan. Aga bishaan dhugi duwwaa dubbadha takka bishaan dhugi garaa dubbata mucarraa naa kenniif. Amma
Ya, Amun waan silaa jiru hundumaa dubbateera. Dhugaa dubbachuu fi haalli amma keessa jirru wanti sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jirru wanti fokkataa waa baay'ee jira. Aadaa kennallee dagataa jirra, amantaa kennallee dagataa jirra, akkamitti akka guddannellee dagataa jirra, waa baay'ee jira. Garuu ani akka Ahmad sanittillee konfidensii qabaadhee maqaa namaallee waamellee waa jechuullee akkasumdallee akkasitti konfidensii akka isaa saniin qabu. Haa taatu garuu rakkoon jirtu ni jirti, rakkina jirtu tana hundi kennayyuu akka sirreessinu dhugaa dubbachuuf wanti sirraa'uu qabu waa baay'ee jira. Ammoo haga amma inni haasaa jirutti namoonni gariin yaada isaa karantaanitti ka fudhatanii jirtanii inni jechuun ilaalcha gandummaa qabaatee yookiin ammoo nuti Oromoon tokkuma waa tokko garaagarummaa biraa hin qabnu. Haa taatu garuu wanni inni jechuu barbaade ijoollee ufii gorfachuu barbaadeeti ijoollee argitee gara siikoomandoo kana gorfachuu barbaade malee ganda dhamaa tokko barbaade miti. Garasitti akkam fudhanne namni ilaalcha isaa akkan taanetti akkam fudhanne jechuu barbaadeedha. Ahmu waan san asirratti amma nam tokko nama badii dalagaa jiru kutaa fedhe keessaa maqaa dhahee dubbachuu mirga guutuu qabaan. Kutaa san ittiin daballe bakka shamarran teennarraa gori jedhee abbaa rakkoo dalagaa jiru itti meera. Saniin gara kaanetti ummata kutaa sanii ummata bal'aatu kaan jiru. Ummanni nagaattu jira, nama miskina jira. Nama amantii isaadha shari'aa isaatiin alatti waan kanatti hin beene jira. Ummata tuqaan jiru kutaallee tuuni garuu durriyyee wambadee ijoollee shamarranii ilaaltee qalamii isii ilaaltee bifa isii ilaaltee tiktokiidhaan ummata amtaa ta'uu barbaaddu. Isii tana gonkumaa ayyamuun nurra hin jiru. Atillee mataa keessatti dandeettii qabduun beekumsa qabduun walaloo teessan fa'aa itti gadi hin dhiiftu ati. Yaa itti gadi sanaa lamma akkam seete dhugaa dubbachuu fi walaloo sii kenna rabbiin walaleessuu dandeessa. Thank you ulfaadhu. Yaada buqqisiisuu dandeessa itti cabsi. Ya ila kami amma dhugaa dubbachuu fi anamma yeroo garii wantoota tokko tokko waan baay'ee nama qaanyeessu ni jira. Fakkeenyaaf amma waan kaarootti argine sun xiqqoo isii waan gaarii miti jechuun kanaan dura ture suni namni gurguddaan hundi nurraa dubbataa ture. Waan akkasii sun nutti deebi'uun qabu. Ijoolleen kennallee I think shamarran illee akkasunda baalagummaa akkasii illee hin qabani. Haga danda'aniin garuu of eeggannoo gochuun biyya ambaa kana keessatti warri mas amma jechuun dhiira Oromoo ani inumaayyuu dhiira Oromoo ta'uun isaa homaa rakkoon qabu. Shamarran kenna Naayijeeriyaa nuti biyya faranjii kana keessa jirra hamuun argina. Ijoollee teenna ka uummata Oromoo irraa baqatanii bakka Oromoo kan hin dhufne dhiirri Oromoo jaalalan beeku jedhanii dhiira Oromoo irraa baqatanii kan Naayijeeriyaa galanii jiranii dhalaan teenna argitee warra Roomaaniyaa kana jetta uummata Afgaanistaan kana Paakistaan kana uummata argitee Baangilaadesh kana faranjii jala namni yeroo baay'ee nama adii yeroo laalu nama maraanuu faranjii jedha namni kenna. Faranjii war nama ijoollee teenna kana jala hedduun deemtu garuu shamarran kenna baay'inaan karri isaan itti badaa jiranii kan argitee Oromoo irraa fagaatanii gara saba biraa deemuu kana argaa jirra jechuudha. Nuti Habashaa jala yoo akka deeman hin feenu lammii biyya tokko taane garuu immoo deemanii saba biraa fa'aa jala yoo deeman Oromoo irraa fagaatanii Itoophiyaa keessaa iyyuu bayanii gara Afgaanistaan, gara Paakistaan, gara Indiyaa kana, gara Baangilaadesh kana, Roomaaniyaa kana yoo deemani xiqqoo isii nama hin gammachiisu. Wanti akkasii sun amma argaadhaaf illee hin tolu ilmoo dhalatu gaafa arginu argitee jechuun ilmoo gara biyya biraati ilmi mul'ata bifa isaa mul'ata si galemi adiidha. Intalli tun Oromoo dhagisee nun jedhan nama keessatti xiqqoo isii nu qaaneessa namuma kennarraa wayyaadha si galee nuti akka kennatti osoo argitee namuma kenna jabeessine irra gaariidha jechuu barbaadeeti shamarran kennamu waan akkana kanarraa barachuu qabanii namni Oromoo jaalala hin beeku wanni jedhamu hin jiru. Ijoolleen Oromoo dargaggeessa Oromoo jaalala ni beekanii garuu ammootu wal tuffachuu tokkotu jira. Wal tuffachuu san keessaa bahuu qabna. Ahmu ani emotionally kan kennaa gala aarii qabdaa garuu ammootu akkasitti jechuun akka ati barbaadu sanitti illee si dubbachuu hin danda'u maaliif jennaan inni. Yoo dubbanne rakkoon qabu yaanni kee yaada sirriidha. Homaan jedhe jette akkanaatitti illee maqaa nama dha'uu baattu wanti an jedhe waan sirrii. Si galtee maaliif ta'anii ati jaalala jechuun waan ulfaataadha firoomsa. Keessattuu nuti uummanni Oromoo kuni safuu qabna aadaa qabna. Fakkeenyaaf Banglaadeshiitti deemaa jirtii jenna. Banglaadeshiin garuu shamarran kenna haga gaafa addaan bayaniititti viidiyoo waraabee gadi hin furu yaakii seeraan qaxaqqatee seeraan ijaazaa isaa buufatee seeraan wat godhee bulfatee gaafa achi addaan galan daa'ima isaa baattee galti. Kenna kun isanumallee godhu fuudhee viidiyoo waraabee 88 dhungachiise 90 irratti ansin barbaadu jaan jechuudha. Kuni maal jechuudha? Yoo itti hajamee nama biraa dhungachiisuu maa barbaachise? Banglaadeshiin amma shamarran kenna
Jaalataa jira biyyoota Arabaa keessattuu fakkeenyaaf Dubaay keessatti ijoolleen hedduu taaskii waan hojjetaniif Bangaaliin nuyyuu amma Dubaay deemnee taaskii hojjechuu qabna. Maaliif jennaan shamarran achitti sababa taaskii Bangaaliin baxabbataa jira. Kana Bangaaliin ammoo akka amma namni kenna fuudhee kaan dhungachiisuun godhu ofii dhungata. Kophaa isaatiif dhungata. Viidiyoolee waraabu dabree viidiyoo waraabee gafura. Kenna kuni biyya biraa irraa fuudhee biyya biraa fidee dargaggeessa magaalaa jiru san hunda itti waamee dhungachiisa. Maali kuni maali rakkoo jirtu. Kabajaa isii barbaachisa. Yoo ani foonsa intalaan jaaladhe takka harkaanuu salaamata yoo akkanatti fuute sin ga'u maal gootaan haa dhungatte. Very good. Ilama rakkoo jirtu takka asitti maati. Amma waan nama kenna baay'inaan balleessaa jiru. Keessumaa ijoollee sooshaal miidiyaa gubbaa jiranii waan nama kenna dogongorsiisaa jiru. Tokko keessaa maa inni tokkoffaa namni beekamtii fi yookiin ammoo fooloo guddifachuudhaaf dubbattee turte waan kana. Maara waan kana sabbichaa mi foroomsa giftiin tokko ijoollee amtatta'ee jira. Inuma jalqabee. Giftii sanuyyuu argachuudhaaf dura wantiin isaa suni argitee profaayiliin isaa suni guddachuu barbaachisa waan ta'eef dursee namni wantoota fokkata maal jedhaa turani duraaniin yeroo Jawaar fa'aa argitee biyya alaa kana qabsoo hooggananii Jawaar arrabsi beekamuu feenaaniin Jawaar arrabsi ijoollee akkas naan jedhan jettee miidiyaa irra gabbaatee dubbattu jira. Seegalemi maal jennaan nama tokko ati dirqama nama waan fokkattuu dalaguu hin qabdu ati beekamtii argachuudhaaf waan gaarii dalaydee naaniin hin kabajamtallee borullee gaafa ati bakka guddaa geette nama akkasiitu bar sadarkaa kana geessi jedhaniitiin nama